Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa guutuun qabaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'a immoo qoosadha. Yeroon qoosaa yeroo qoosatii yeroon qubna nagaraa waan ta'eef har'a gaa shamarran keenya baay'een keessanii viidiyoo kana keessatti of ilaaltu of hubattuu hin cimtu jedhee yaada. Sababni isaas dheengaddaa waa'ee Tigistii Iluurraa viidiyoo hojjedheen ture viidiyoo gabaabduu haa ta'u malee viidiyoo gabaabduun hojjedhaa sababni isaa akka isin nuffisiifne barbaadetani. Egaa shamarran keenya baay'een keessattuyyuu gara Dubaay kana jechuudha firiidimiitu jira. Shamarran baay'een mana madaamii hin jaalatanii bakkee hojjechuu jaalatu. Sababni mana madaamii hojjechuu hin jaalannee fi bakkee fi manni madaamii tokko miti. Warri bakkee hojjetu firiidimii qaba, warri mana madaamii garuu firiidimii hin qabu. Haa ta'u malee egaa har'a waa lamaafan dhufe jechuudha. Innis warra bakkee hojjetu immoo warra mana madaamii hojjetutu of jijjiiraa kan jedhu dhugaa jirtu isinitti hima. Egaa viidiyoo dheengaddaarres wayii akka hubattan abdiin qaba. Viidiyoo har'aarraayis akka waa hubattan barbaadetani. Innis egaa shamarran baay'een kaayyoodhaaf manaa baatu. Gaafa kaayyoodhaaf manaa baatanii jalqabumayyuu biyya ormaa kan isin deemsisee of hin jijjiiradha waan ta'eef manuma madaamii qarshiidhuma giddu galaan mana madaamii obsitanii waggaa 4 waggaa 5 hojjettanii jireenya keessan of jijjiirtu jechuudha. Feemesii taatanii tiktokarii ajaa'ibaa taatanii ganaa miidiyaadhaan nama baay'ee daawwat bartanii ijoolleen isin janajjantee koottoo ala wayyaa ammana geessit mana namaa hojjettaa. Ati yoo dandeettii qabda, ati yoo maali jedhaniitu warri ala keessa hojjetu warra mana keessaa janajjanu jechuudha. Sanumaanii ala wayya jedhaniitu ijoolleen ba'u ala gaafa hojjetan garuu hojiin akka kan madaamii hin ta'u jechuudha. Tarii gaafa bakkee hojjechuudhaaf baatu hojii guyyaa guyyaadhaan argachuu dhiisuu dandeessaa jechuudha. Maallaqni ati guyyaadhaan fiddu tarii qallaba kee irraa muraasa tafa jechuudha. Kan madaamiin sii kanfaltu in nyaatta, in dhugda, in dibatta, fayyaan kee guutuudha. Sanaan jiini kee gaafa ga'e guyyaa 30 kee gaafa ga'e waan fedhe yoo ta'e dafqa keeti waan ta'eef yagiddi uutee madaamii qabda jechuudha. Mana madaamii yoo hojjette. Ala yoo hojjette garuu har'a hojii hin argatta, tarii boru argachuu dhiisuu dandeessa. Iftaan hin argatta, isattaanu argachuu dhiisuu dandeessa. Kanaaf egaa shamarran keenya baay'een jireenya biyya namaatti isinitti tolu hin hawwina. Ergaan kun guddaan jireenya biyya namaatti isinitti tolu hin hawwina. Biyya ormaatti bicha qaama keessanirra miidhaan hin gahin. Hojiin akka malee isinitti hin ulfaatin. Madaamiin caqaccaqaammii hin ta'in. Sanaan alatti mana madaamii ussi jedhaati quxxi jedhaa ussi jedhaati mana madaamii hojjedhaa waggaa 4 isaa ta'u waggaa 5 isaa ta'u 6 isaa ta'u karoora baataniif kaayyoo baataniif galmaan gahaati nagaadhaan nagayee karoorri nani bayeef galmaan nagayee amma tokko biyaansamma hawwiin dhala namaa guutee hin guutu tarii amma fakkeenyaaf fi mana yoo ijaarranne mana sana keessatti meeshaa hin bitanne jenna. Meeshaa yoo bitanne immoo waan ta'e hin goone hojii maaliidhaan yeroo galee hojii tokko ittiin jalqaba jenna. Guutee hin guutu garuu biyaansi 100 keessaa parsantii 75 parsantii 50 yoo of jijjiirtan gaadha jechuudha. Inni ala keessa baatanii har'a hojii argattu boruu hin dhabdu sanoyyuu carqii wayyaa tuuttaan kun aynata torbanitti aynata 5 bittu walirraa ilaaltanii jechuudha. Kanaaf jireenya mana madaamii gadi jedhaati jireenya mana madaamii hojjedhaa. Affeerraa waan ta'e wal affeeruu maaliif jennaan fakkeenya Tigistii Iluu amma fakkeenya yoo fudhattanii duraan mana madaamii turte. Mana madaamirraa in baate jechuudha. Bakkee baatee suuqii banattee suuqii
banattuma jenna gaanuti amma jaanigaa kan shee haa ta'u yookiin kan namaa kontiraata fuutee hojjettee haa ta'u waan beeknu jiru garuu banattee jenna. Egaa innaa mana madaamii jirtu sana maallaqa ishee otoo qisaasessuu baattee walitti qabattee Itoophiyaa yeroo galtes obsa qabaattee maallaqa biyya Arabaa irraa gale jechuudha. Maallaqni biyya Arabaa irraa gale akkaataa qabeensaa yoo tolchite malee 100,000 dhugaa rabbi 100,000 ji'a sadiin sin ga'u jechuudha. Awwii beluu koo biran naqaa, ekelee koo biran naqaa, kanan bitaa, sanan bita yoo jette 100,000 uumama tokkotti hin tsaafin Itoophiyaa keessatti jechuudha. Garuu karoora yoo qabaatte kana booda biyya namaatti hin deebi'u yoo jette birri yoo qoxxobatte jireenya Itoophiyaatti bartee jiraatta Itoophiyaa keessatti. Yoo akkuma dhufteen adadaa koo biran naqa, eessuma koo biran naqa, maalii koo hin dhaqina jechuu osoo hin taane akkaataa ittiin yeroodhuma gara Itoophiyaa galtan akkaataa ittiin namatti dhaqan sirriitti adda baasuu beektu. Adda baaftanii yoo beektan jireenyi isin hin jibbisiisu gara biyya namaatti isin hin deebisu baqa hin jiraattu Itoophiyaa keessa akkuma nama kamiyyuu jechuudha. Innaa kanaafi waa'ee tigistii irratti iyyis viidiyoo kan hojjedhe akka waa hubattanii fi ijoollee keenya baay'een aaxxee ta'a, gamna ta'a, ofirratti xiyyeeffadhaa, namarratti xiyyeeffatina, iddoo ofii taatee namaa taata waan ta'eef obboleessa maal kanarratti xiyyeeffatina, ofii keessan irratti xiyyeeffadhaa. Kanaafi viidiyoon koo kanaa yoo isin laayikii godhaa.